yeroo ammaa faaruun kun faarfamuu irratti argama. Miikaa'el Arteetaa leenjisaan Arsenaal sarara irratti mul'ata. Declan Rice taphataa murteessaa Arsenaalii fi garee biyyaalessa England taphataa humni isaa daqiiqaa 5 jalqabaa yeroo taphni jalqabuu fi daqiiqaa 90 yeroo taphni goolabamuuf jedhus humni isaa wal fakkaata jedhamee dubbatamuudha. Yeroo ammaa Barnilleen tapha jalqabeeraa daawwattoota keenya kabajamoo. Bukayo Saka Barnilleen addaan deebisee jira. Declan Rice addaan Martin Odegaardin dhiitee duratti baaseera. Kai Havertz harkaa kubbaan fuudhameera. Kubbaan qilleensarraan kan inni dhahamaa jiru. Taphataan sararaa duuba lakkoofsa 5 uffate goolii eegaa Barnilleef kubbaa duubatti kenneera. Goolii eegaan Barnillee dheerinaan fuulduratti dheera. William Salibaan addaan deebiseera. Ammas taphattoonni Barnillee kubbaa qabataniiru. Taphataan Barnillee qarqaraa bitaarraan taphatu lakkoofsa 23 kubbaa gara fuulduraatti dhiibaara. Barnillee lakkoofsa 11 dabarsee kenneera. Jidduudhaan taphataan Barnillee lakkoofsa 28 uffate kubbaa qabateera. Kubbaan gara alaatti ba'ee Bukayo Sakaatu gara alaatti baasee kubbaa rogaa Arsenaaliif kubbaan kubbaa rogaati. Arsenaaliif kubbaa no. Barnilleedhaaf kubbaa rogaati. Sorry dhiifama. Barnilleedhaaf kubbaa rogaati. Barnilleen daqiiqaa tokkoffaa irratti kubbaa rogaa jalqabaa isaa argateera. Barnilleen kan gara championshippitti gabbu'ee har'a morkii Arsenaal wajjin taasisuu irratti argama. Antoniin hidhannoo lakkoofsa 11 uffatee Barnilleef kan taphatu kubbaa rogaa dhahuu irratti argama. Kubbaa rogaa lafarraan ergeera. Ammas kubbaan gara alaatti ba'ee jira. Kai Havertz gara alaatti baasee Barnilleen koornaa lammaffaa isaa argateera. Ammas kubbaa rogaati. Barnilleen kan gara championshippitti gadi bu'e morkii Arsenaal wajjin taasisaa jiruuni. Morkii jabaadha. Taphni har'aa kun tapha deeggartoonni kubbaa miilaa guutuu addunyaa irraa qalbii rarraasanii eegaa jiranidha. Egaa Antoniin ammas kubbaa qilleensarraan ol fuudhee dheera. William Salibaan addaan baaseera. Yaaliin jalqabaa Barnilleedhaan gara goolii Arsenaalitti taasifame garuu kubbaan gara alaatti ba'e. Lakkoofsa 16 uffatee Barnilleef kan taphatu yaalii jalqabaa taasiseen kubbaan gara alaatti ba'eera. Kubbaan namni tuqeen jiru kubbaan gara alaatti ba'ee jira. Daawwattoota keenya kabajamoo koppiliingi sheer tap godha. Restrikshinii wayii irratti darbeera wanti kun. I think giftiin akkasiin kennamne maal mannaan ishee narra kaa'eera. I think daqiiqaawwan muraasa booda ni furamti jedhee yaada. Gama YouTube chaanaaliitiinis kan hordofaa jirtan ulfaadha. Akkuma jalqaba kaasaa ture YouTube chaanaalii waggoota 6 darbanii fi wanta kanarratti maxxanfamaan ture. Sababa kanaaf daawwattoota hin qabu. Daawwattoonni kiyya kan gama TikToktiin na daawwataa jirtan YouTube chaanaalii kiyya irra seenus akka na daawwattan waamicha isinii taasisaa jiran. Tapha kana waliin daawwachuun keenya bu'aa bal'aadha kan inni qabu. Akka dhuunfaattis akka gareettis bu'aa guddaa qaba. Kanaaf achiinis na daawwadhaa jechuun barbaada. Egaa Odegaardin Bukayo Sakaaf kubbaa dabarsee kenneera. Bukayo Sakaan Moskeeraan Eberechiiseen deebisee Bukayo Sakaan jidduun Kai Havertz kubbaa miidhagaa argatee ture. Kai lakkoofsa 5 taphataan Barnillee lakkoofsa 5 kubbaa dhahee harkaa ala baasee. Kai Havertz harkaa kubbaa miidhagaadha. Kubbaa darbannaa harkaa Arsenaaliif kubbaa darbannaa harkaati. Moskeeraan darbeera. Kai Havertz Kai deebisee Moskeeraaf kubbaan ammas gara alaatti ba'eera. Kubbaa darbannaa harkaa Arsenaal garee Miikaa'el Arteetaa Arsenaal. Salibaan Gabriel Maagleeshiif kubbaa dabarsee kenneera. Gabriel Trossard Declan Riceif kenneera. Rice Moskeeraan deebisee Rice Salibaan Gabriel Maagleesh Big Gabi
Riccardo Calafiori, Riccardo lammii xaaliyaanii Riccardo Calafiorin deebisee Trossard Belgium dabarsee Raayisiif kenneera Raayis Moskeeraan deebisee Raayis jidduu irratti Martin Odegaardiif Norway Martin Odegaardin Ebrechiizeef Ebrechiizee taphataa lammii England deebisee Trossard no Calafiorin deebisee Gabriel Martin Odegaardin Salibaan deebisee Martin Odegaard Martin Odegaard Arsenal kubbaa to'atee taphataara kubbaan dirree Burnley irratti taphatamaara Sakaan Havertziif kenneera Havertz deebisee Moskeeraan Raayis jidduudhaan Saka kubbaan harkaa ba'e kubbaan gara alaatti ba'eera kubbaa darbannaa harkaa Arsenaaliif kubbaa darbannaa harkaati taphni tapha ajaa'ibaati Arsenaaliif kubbaa darbannaa harkaati Arsenaal kilaba Kaaba London Arsenal Martin Odegaard Moskeeraan Odegaardin Ebrechiizeef Izen Kaayif Havertz Saka Vergeera addaan kubbaan deebisee ammas Kaayi kubbaan gara alaatti ba'eera Kai Havertz kubbaa miidhagaa ture garuu kubbaan osoo taphattoonni Arsenaal hin qabatin gara alaatti ba'ee kubbaan goolii eegaa Barnilleef kan inni kenname daawwattoota kiyya kabajamoo YouTube chaanaalii kiyya African Vision jedhamu linkiin isaa profaayilii TikTok kiyya jala jira achi jala seenaati achirraanis laayiviin darbaa jira waan taateef daawwadhaa jechuun barbaada tapha kana yaaliidhaaf kan hangammaatti taphoota dabarsaa turre yaaliidhaaf waancaa Afrikaa irraa kaasnee haala danda'ameen haala miidhagaadhaan isin biraan ga'uudhaaf kan yaalii taasisaa jirru kanaaf Africa Vision channel jedhu dhaqaati subscribe like share godhaa akkasumas immoo sagantaa achirraan darbaa jirus like godhaa akkuma jalqabaa kaasaa ture channelii kana waggoota jan darbaniif sababa hojii idileetiif maxxansa garaagaraa irratti maxxansaan turre kanaaf daawwattoota hin qabu hundi keessanuu dhaqaati al takka naaf daawwadhaa achirraanis akka naaf daawwattan hin barbaada. Martin Odegaard kubbaa balleessaa Bukayo Saka irratti raawwatame jalqabaara. Martin Odegaard dursaa taphattoota Arsenal Martin Odegaardin Salibaan deebisee Martiniif Odegaardin Declan Rice taphataa lammii England Declan Rice England deebisee Odegaardin Martin Odegaardin dheerinaan kubbaa Trossard Vergeera Trossard Belgium Trossard harkaa ala ba'eera. Trossard harkaa kubbaan gara alaatti ba'eera. Trossard taphataa jifataa qarqara bitaa Arsenaaliif garee biyyaalessa Belgium Trossard. Copying share tap godha please copying share tap godha. Salibaan kubbaa Salibaan dha'ee taphattoonni baadhaa Ebrechiizeen qabateera duubatti deebisuun Riccardo Calafiorin Raayisiif sarara jidduu irra kenneera Raayis sarara jidduu irratti kubbaa asiif achi gangalchaara Raayis Gabriel Magalhaeshiif kenneera Gabriel Magalhaes Trossard qarqara bitaarraan Trossard kubbaan harkaa fuudhameera kubbaan taphattoonni Barnillee dheerinaan fuuldura dhaayiniiru Salibaan addaan itti bu'eera Raayis Magalhaeshiif kenneera Gabiin duubatti deebisuun Raayisiif Declan Rice Moskeeraan duubatti deebisuun William Salibaaf Gabriel Magalhaeshiif taphataa garee biyyaalessa Brazil Gabriel Magalhaes utubaa sarara duubaa Arsenaal Ebrechiizeef kenneera Izen deebisee Raayisiif Raayis Riccardo Calafioriif Ebrechiize Ize qarqara bitaarraan Ize irratti balleessaa raawwateera
Ize irratti qarqara bitaatiin balleessaan irratti raawwateera. Kubbaan kubbaa Arsenaaleef kubbaan Arsenaaleef Ize footuu lakkoofsa 10 taphatee Arsenaaleef kan uffatu mucaa Crystal Palace irraa Miikaayil Arteetaan gara Arsenaal fide Ize taphataa murteessaa Arsenaal sirra jidduu lakkoofsa 10 kan taphatu footuu lakkoofsa 10 uffatee Arsenaaleef kan taphatu kubbaa balleessaan isarratti raawwatame Declan Rice dha'uudhaaf Declan qarqara bitaarraan kubbaa dhaara taphattoonni Arsenaal Ricardo Calafiori Havertz Mosquera Gabi Saliban gooliyaa Barnillee irratti argamu Declan Rice kubbaa ergeera Eberechiizeen addaan itti deebiseera Mosquera Gabriel shuutii jalqabaa taasiseera kubbaan gara alaatti ba'eera Gabriel Magalhaes utubaan sarara duuba Arsenaaliif garee biyyaalessa Brazil Gabriel Magalhaes kubbaan inni dhahee gara alaatti ba'eera taphni daqiiqaa 11ffaa irratti argama kilaboonni lachuu hangammaatti 0-0 dha yaaliin kallattii hangammaatti taasifame kilaboota lachuu irraayyoo hin jiru eegaa daawwattoota keenya kabajamoo mee tapha kana eenyutu injifata carraa isinii kennuu dhabe hin daganne garuu osoo carraa isinii kennuudhaaf ta'u tilmaama keessan laaluudhaaf osoo hin jedhu taphni jalqabe mee tapha kana eenyutu injifata tilmaama keessan naa barreessame al takka kubbaa laafamaadha Ricardo Calafiori deebiseera Ricardo Calafiori kubbaa jalqaba Arsenaalitti shoot godhame dirrabee deebisuudhaan kan akka kubbaan gara goolii Arsenal hin dheetaa isee Eberechiizeen jidduu irra qabateera Ize kubbaa Arsenal ayyee Jibril Arsenal 4 galchaa jedheera hawwii Arsenal 3 nageessoo Arsenal 3 sanyii Arsenal 3 irreessoo Arsenal viidiyoo mul'isuu hin danda'u viidiyoo 4G baalee Arsenal 2-0 injifata next leggasa Arsenal hawwii mucaa Arsenal Jamila Arsenal 2-0 burtee Arsenal 2 okay obse Arsenal 2 barneen takkeera sabaayif jiraata Arsenal 2 simale Arsenal 3 moadeera fue okay Sofie Arsenal okay Mubea Sandabo Arsenal takkavi barnille 2 jedheera okay Abdi Arsenal Abdi 2 Reso afur okay Nasir Jamal Arsenal 2 Baye Simale Muhammad Arsenal okay argeera keetis Boni Wallagga Arsenal 2 Nabiyyu Arsenal 3 jedheera deeggartoota keeda kabajamoo xinxalee yookaan ammoo tilmaama isin barreessaa jirtan arguu irratti argamaa hundi keessanuu tilmaama keessan barreessaa akkasumas harka tilmaama barreessitan kanaan koppiliingi sheer taap gochuudhaan daawwattoonni hedduun akka dhufan taasisaa Kaya Havertz Martin Odegaard Martin Bukayo Saka Saka shote kubbaa roga Arsenaal Bukayo Sagan halilla jalqabaa yookaan shuutii jalqabaa Barnillee irratti taasiseera garuu kubbaan taphataa Barnillee addaan itti bu'uun gara alaatti baase kubbaa bareedaa ture Bukayo Sakaan kan inni shoot godhe Saka jalqabeera biyya kanatti Arsenal kornaa jalqabaa argateera Arsenal garee Miikaayil Arteetaa Arsenal kornaa jalqabaa yookaan kubbaa rogaa jalqabaa argateera Bukayo Sakaan qarqara mirgaarraan dha'uudhaaf Bukayo Sakaan asumatti Trossardiif kenneera Trossard Eberechiizeef Izen Martin Odegaard Martin Trossard jidduudhaan kaay shuutii jalqabaa taasise kubbaan gara alaatti ba'e Kai Havertz yaalii jalqabaa taasise kubbaan gara alaatti ba'e Eberechiizeen Odegaard kenne Odegaard kubbaa bareedaa Kai Havertz Trossard verge Trossard jidduudhaan Kai Havertz kenne Kai Havertz gara alaatti dhee baase Kai taphataa lammii Jarman Kai Havertz kan miidhamni yeroo baay'ee irra deddeebi'uudhaan isa miidhate Mosqueraan jidduu irratti Odegaard
Gabriel Magalhaes kenneera Gabriel Magalhaes dheerinaan Trossard fuulduratti ergeera Trossard Eberechiizen deebisee Trossard shuute Poliin baasee Arsenal Poliin baasee kubbaa Trossard shuut godhe Poliitu baasee Arsenal Moskeran kubbaa darbannaa harkaa taasise William Salibaan Gabriel Magalhaes deebisee William Salibaaf William Martin Odegaard Martin Moskeran sarara jidduurraan Saakaadhaaf kubbaan harkaa fuudhameera Barnillee taphataan hidhannoo lakkoo 8 uffatee Barnilleef taphatoo Coupling share tap gora please coupling share tap wow kubbare fi Trossard Poliitu baase kubbare fi Trossard kubbaa miidhagaa ture kubbaa bareedaa ture garuu Poliin amma xiqqoodhaaf jalaa baasee ammas kubbaa darbannaa harkaa Arsenal taphni daqiiqaa 16 irratti argama Martin Odegaard kubbaa darbannaa harkaa taasiseera Gabriel Magalhaes Tabakanam Trossard cross godheera Kai Havertz bira darbee Eberechiize easy taphata easy kubbaan hidhee guddate gara alaatti ba'e Kai Havertz Egaa daawwattoota keenya kabajamoo gama YouTubeetiinis akkasumas ammoo gama TikTokiitiin kan daawwataa jirtan egaa tapha Arsenaalii fi Barnillee jidduutti istaadiyeemii Arsenaal Fly Emirates irratti adeemsifamaa jiru. Piriimer Liigii Ingilizii torbee 37ffaa kilaboota lamaan jidduutti adeemsifamaa jiru kan tamsaasaa jiru. Taphni kun namoota hedduu bira akka ga'uuf gama YouTubeetiinis kan daawwataa jirtan gama YouTubeetiinis kan daawwataa jirtan like, share, subscribe gochuudhaan YouTube kiyya waggoota 6 darbaniif uummata akka osoo irratti maxxaniin ture kan daawwattoota hin qabne akka inni daawwattoota horatu naaf taasisaa yoon jedhu kabajaa wajjin akkasumas ammoo warri asiin gama TikTokiitiin nu daawwataa jirtan hundi keessanuu yoo coupling share tap gochuudhaan yoon afaana turtan yoon jajjabeessitan baay'ee natti tola. Anthony Saakaan baaseera Kai Havertz Kai balleessaa miti jedheera balleessaa miti taphataan Barnillee lakkoofsi ja'a lakkoofsa lamaaf kenneera footuu lakkoofsa lama kan uffate taphataa Barnilleen qarqara mirgaarraan kubbaa dabarsee taphattoonni Barnillee qarqara mirgaarraan kubbaa walitti deebisaaru kubbaan gara sarara jidduu deebi'eera lakkoofsi ja'a lakkoofsa 8 ergeera Barnillee deebisee lakkoofsa 5 kenneera lakkoofsa 5 lakkoofsa 6 kubbaa dheerinaan gara fuulduraatti ergeera. Addaan keessatti deebiseera taphataan kun Eberechiize Izeen qabateera Ize irratti balleessaa raawwateera coupling share tap godha please hundi keessanuu coupling share tap جماهير أرسنال تستعجل فريقها جماهير أرسنال تستعجل فريقها في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات coupling share tap godhuudhaan afaana turaa hundi keessanuu Kai Havertz Kai Eberechiizeef kubbaa kenneera Eberechiize Okay, Gabriel Magalhaes declare Rice jidduudhaan Odegaard Eberechiize Izen Odegaard deebisee Izen Saaka sanduuqa penaltii keessatti Kai Havertz bakka ittiin argamne Kai Havertz Kai
Kaya Vartas bakka Marti Kaya Vartas bakka Vector Gyökeres kan seene bakka ittiin argamne kubbaa Bukayo Sakaan chippi godhetti fayyadamuu hin dandeenye. Kaya Havertz Taphni daqiiqaa 20ffaa irratti argamaa kilaboonni lachuu hanga ammaatti 0-0 dha. Goolii walirratti hin lakkoofsifne. Arsenaal 0 dha. Barnilleen 0 dha. Taphni daqiiqaa 20ffaa irratti argamaa yaaliin kallattii taasifames hanga ammaatti bal'inaan mul'ataa hin jiru. Kilaboonni lachuu of eeggannoon taphataa jiru. Bukayo Sakaan kubbaa Bukayo Sakaan addaan dha'ee deebi'e. Moskeeraa irratti balleessaa raawwateera. Mosquera Antoni da kan balleessaa raawwate taphataa Barnillee qarqara bitaa irraan Injifataa qarqara bitaa ta'e Barnilleef taphatu Mosquera irratti balleessaa raawwatee ture. Taphni daqiiqaa 20ffaa irratti argama. Arsenaal warri mana kanaaf haaraa taatanis mallattoo eda'u tuquun faamilii mana kanaa ta'a. Declan Rice Martin Odegaard Martin Odegaard dursaa taphattoota Arsenaal Norway taphataa lammii Norway Martin Odegaard Martin Eberechi Izen Mosqueraan Bukayo Sakaan deebisee Mosqueraan William Salibaan Gabriel Magalhaes utubaa sararaa Etisa Arsenaal Declan Rice qilleensarraan Bukayo kubbaa Bukayo Sakaa vergamte deebite garuu Eberechi Izen qabateera. Bukayo Martin Odegaard Bukayo Sakaaf kubbaa miidhagaa ergee ture. Riccardo Calafiori Riccardoon Mosqueraan Odegaard Martin Odegaardin Gabriel Magalhaesiif kenneera. Gabriel Magalhaes Rice Odegaard kubbaan Havertziif ergame ammas gara alaatti ba'uun kubbaa darbannaa harka Arsenaalee Mosqueraan darbeera. Rice Declan Saliba Mosquera Declan Rice kubbaa gara fuulduraatti dhiibaa jedhaaneera. Kai deebisee Mosquera Martin Odegaardeef dursaa taphattoota Arsenaal Martin Odegaard Declan Riceif Rice Odegaard kubbaa Odegaard dha'e. Bukayo Sakaan fudhateera. Bukayo Sakaan Kai Havertz Kai Odegaardeef kubbaa bareedaa kenneera. Kai kubbaa Odegaard dabarseef ammas Kai fayyadamne kubbaan gara alaatti ba'eera. Taphni daqiiqaa 23ffaa irratti argama. Kai taphataa murteessaa Arsenaal Kai Havertz itti fayyadamuu hin dandeenye. Martin Odegaardin kubbaa miidhagaa dabarseef kenne. Martin Odegaard dursaa taphattoota Arsenaal footuu lakkoofsa 8 uffatee Arsenaaliif kan taphatu Martin Odegaard kubbaa miidhagaa dabarsee Kai Havertziif kenneera. Dabbal lamaaf Barnilleen lama Arsenaal takkeedha dabbal. Deeggartoonni Arsenaal maal jettu waa'ee kana? Follow godhamee warri mana kanaaf haaraa taatan mallattoo eda'u tuquun faamilii mana kanaa ta'a. Hundi keessanuu faamilii mana kanaa ta'a. Please faamilii mana kanaa ta'a. Riccardo Calafiori taphataa lammii Xaaliyaanii Riccardo Calafioriin Trossardiif dabarsee kenneera. Trossardi qarqara mirgaarraan kubbaa qarqara bitaarraan kubbaa gangalchaaraa Trossard cross kubbaa inni godhe. Addaan deebi'eera. Mosqueraan garuu qabateera. Mosqueraan Salibaan Martin Odegaardeef Martin Mosqueraan deebisee Martin Odegaardin kubbaa Martin Odegaardin dhee taphattoonni Barnillee qabatanii gara fuulduraatti dhiibaaru. Gabriel Magalhaes aladdaatiin deebiseera. Riccardo Calafiori Salibaan Odegaardiif
Martin Odegaard dursaa taphattoota Arsenal Martin Mosqueraaf kenneera Mosqueran deebisee Martin Odegaard Declan Rice taphataa sarara jidduu Arsenal Declan baabura sarara jidduu Arsenal utubaa sarara jidduu Arsenal Declan Mosqueran deebisee Martin Odegaardin Gabriel Magalhaes Saliba taphataa lammii Faransaay Saliba balleessaan Gabriel Magalhaes irratti raawwateera. Gabriel Magalhaes يتواجد في تشكيلة منتخب تونس الذي سيلعب في مجموعة السويد واليابان وهولندا في بطولة كأس العالم القادمة. كل التوفيق والنصر لكل المنتخبات العربية الثمانية التي ستتواجد في المونديال. Hundi keessan koppilingi share tap gochuudhaan nufaana tura akkasumas ammoo daawwattoonni kiyya kama TikTokitiin na daawwataa jirtan hundi keessanuu linkii profaayilii kiyya jala jiru linkii YouTube Africa Vision jedhu seenaatii like subscribe share akkanaaf gootaniin barbaada. Sababni isaa YouTubein kun waggoota jan darbaniif takka waan irratti maxxanaa hin turreef daawwattootan qabu yeroo ammaa garuu hordoftoota 35,000 kan dhiyaatan qaba. Kanaaf hundi keessanuu koppilingi share subscribe like share akkanaaf gootaniin barbaada. Trossard qarqara bitaarraan Trossard Rice deebisee Odegaard Martin Odegaard deebisee Declan Rice duubatti deebisuun Rayaaf kenneera David Ryan dheerinaan ergeera Gabriel Magalhaesiif dheerinaan ergeera kubbaa Gabriel Ricardo Calafiori Salibaan kubbaa Ize Sakaan qarqara bitaarraan sanduuqa peenaalitti seeneera Sakaan duubatti deebisuun Salibaan Martin Odegaard Declan Declan qilleensarraan Bukayo Sakaaf harkaa deebisan yeroo taphattoota Arsenal harkaa lakkoofsi 19 kan uffate taphataan kubbaa balaafamaadha Barnilleen kubbaa balaafamaa qabateera Barnillee carraa miidhagaa ture taphataan Barnillee lakkoofsa 28 uffate kan argate garuu itti fayyadamuu hin dandeenye kubbaa gara alaatti dhiite Barnillee. Taphni daqiiqaa 27 irratti argama Arsenaalii fi Barnilleen hangammaatti 0-0 dha kubbaa kallattii isaanii eeggate iyyuu hangammaatti dha'uu hin dandeenye garuu kubbaa miidhagaa tokko Trossardiin gara goolitti dha'uun Pooliin dhee harkaa baaseera sanii dhala kubbaawwan kallattii isaa eeggatan tokkoyyuu gara goolitti ergamuu hin dandeenye Bukayo Saakaan kubbaa miidhagaan darbeefira Bukayoon qarqara mirgaarraan Bukayo taphataa lammii Englaandi Bukayo Saakaan Kaya Vartaziif Kaya Vartaz deebisee Bukayo Sakaaf Saka Martin Odegaard Declan Rice Martin Odegaard Martin kubbaan harkaa fuudhameera Martin Odegaard harkaan taphattoonni Barnillee counter attack yookaan mala deebisanii weeraruutiin kan isaan taphataa jiran Gabriel Magalhaes irratti balleessaa raawwateera. Taphataan Barnillee lakkoofsa 23 uffate Hannibal lakkoofsa 28 uffate kaardii boora balleessaa Gabriel Magalhaes irratti raawwateen fudhateera kaardii boorri jalqabaa daqiiqaa 28 irratti Barnillee irratti mul'ateera. Izen Trossardiif qarqara bitaarra kenneera Trossard duubatti deebisuun Gabriel Magalhaesiif kenneera Gabriel Magalhaes William Salibaan Mosqueraaf taphataa lammii Spain Mosqueraan jidduudhaan Declan Rice deebisee Mosqueraan Eberechize taphni kubbaan dirree Barnillee irratti hangammaatti dirree Barnillee irratti taphatamaara Salibaa Mosqueraan kubbaa gara fuulduraatti dhiibaara Mosqueraan Riceif ergeera Rice kubbaa sarara jidduurra gangalchaara Ricardo Calafioriif Ricardo Kaya Vartazee kubbaa miidhagaa Vartaz keessa deebiseera addaan
Izeen shuutii kallattii taasiseera. Kubbaa inni kallattiin gara gooliitti dhee goolii eegaan Barnillee haaluma salphaan qabachuu danda'eera. Izee. Sabir, thank you habibi. Sabir Galato. Declan Rice, Odegaard, Martin, Odegaard, Martin, Saka, Bukayo Saka sanduqa penalty keessaan seeneera. Saka, nama lamaan isa eegaaru cross godheera. Saka, kubbaan galee dhabee Saka, kubbaa ajaa'ibaa ture Saka hanga xiqqoodhaa fi kubbaan inni cross godhe. Saphannaa biraan akkanatti darbe. Odegaard, Martin Odegaard deebisee Riceef, Declan Riccardo Calafiori. Riccardo Calafiorin Gabriel Magalhaes William Saliban deebisee Gaabiidhaaf. Gaabi taphataa sirrii ittisa Arsenaal Gaabiin Salibaan Odegaardeef dursaa taphattoota Arsenaal Odegaardeen Kai Havertziif Kai sanduqa penalty keessaan seeneera. Kai shoot gara alaatti baheera kubbaa rogaa Arsenaaliif kubbaa rogaati. Arsenaaliif kubbaa rogaati. Bukayo kubbaa Bukayoon dhee. Kubbaa ajaa'ibaati nama addaan itti qaqqabutu dhabame. Kubbaa ajaa'ibaa ture kubbaa Bukayo Sakaan dhee. Nama addaan itti qabutu dhabame. Kubbaan goolii eegaa bira darbitee turte. Bukayo Sakaan qarqara mirgaarraan kubbaa rogaa Arsenaal daqiiqaa 31 irratti dhaara. Saka achumatti Trossard wajjin jalqabeera. Trossard Martin Odegaard Izeen Trossard Sakaan jidduudha Moskeera irratti balleessaa raawwateera garuu ammoo murteessaan sirra jidduu kubbaan hafuufne kubbaa harka Arsenaaliif kubbaa harkaati Moskeeraan darbaara. Kubbaan kan kubbaa darbannaa harkaa Barnilleeti jedhaa jira murteessaan sirra jidduu. Kubbaan dursee gara alaatti waan ba'eef kubbaa darbannaa Barnilleeti jedhaara. Barnilleen kubbaa darbannaa harkaa taa'isuu irratti argamu Lucas Pires kubbaa darbannaa harkaa taa'isaa jira. Hidhannoo lakkoofsa 23 uffatee sirra ittisaa bitaarraa Barnilleef kan taphatu kubbaa darbeera. Lucas Pires kubbaa dheerinaan gara fuulduraatti ergeera. William Salibaan addaan deebiseera. Kubbaa Salibaan deebisee taphattoonni Barnillee qabataniiru. Barnillee Antooni lakkoofsa 8 kan uffate lakkoofsa 6 dabarsee kenneera. Taphataan Barnillee jechuudha. Lakkoofsa 5 kubbaa jidduutti dheera. Antooni taphataa Barnillee Antooni footuu lakkoofsa 11 uffate kan taphatu lakkoofsa 6 kenneera. Lakkoofsa 2 lakkoofsa 2 jechuun Walker I think sanatti fakkaata. Kai Walker dursaa taphataa duraanii Manchester City fi taphataa ammaa Barnillee Kai Walker kubbaa inni dheerinaan fuulduratti ergee Moskeeraan addaan goolii egaa Arsenaaliif kennee yeroo ammaa Rice kubbaa fuulduratti dhiibaara. Rice Sabir thank you habibi. Sabir Arsenaal sanduqa penalty garee faallaa yookaan garee Barnillee keessatti yeroo 16 kubbaa tuquu danda'eera. Barnilleen ammoo yeroo 4 sanduqa penalty keessatti yeroo 4 tuqane. Arsenaal ammoo yeroo 16 tuqe. Martin Odegaard Moskeeraan deebisee Martin Odegaard Martin kubbaa miidhagaa dabarse. Kai kubbaa bira darba. Kai maal jiran. Riccardo Gabriel Magalhaes kubbaa miidhagaa Kai Havertz Saka irratti balleessaa raawwateera. Murteessaan sirra jidduu garuu balleessaa miti jedheera. Murteessaan sirra jidduu balleessaa miti jedheera.
taphattoonni kubbaan jalqabeera saakaan achi ciiseera saakaan ciiseera saakaan ciiseera ijoolleen baarnillee kubbaa taphachuu irratti argamu murteessaan sarara jidduu balleessaa miti jedheera saanduqa peenaalitii keessatti balleessaan irratti raawwatame taap godha hundi keessanuu koppiling share taap namoota 750 oltu yeroo ammaa na jala jira hundi keessanuu iyyuu taap godha akkasumas ammoo YouTube kiyya Afrikaa Vision jedhu linkiin isaa profaayilii TikTok kiyya jala jira hundi keessanuu iyyuu seenaatiin subscribe like share godha oh Saka balleessaa irratti raawwatame Luka jala kaera murteessan Vaariin laalaa jira Vaariin balleessaa saakaa irratti raawwatame laalaa jira Vaariin balleessaa saakaa irratti raawwatame laalaara Vaariin laalaara maybe penalty ta'uu danda'a rukuttaa walabaa ta'uu danda'a miti jedheera murteessan miti jedheera balleessaan hin jiru jedheera balleessaan hin jiru jedheera murteessaan sarara jidduu balleessaa miti jedheera daqiiqaa 35 irratti balleessaa miti jedheera kaaya vartas kubbaa miidhagaa dabarse garuu ammoo Bukaayoo Saakaan lukaa mucaa dhiite haaluma salphaan goolii eegaan kubbaa qabachuu danda'eera balleessaan Saakaa irratti raawwatame peenaalitii miti jedheera murteessaan peenaalitii miti jedheera Moskeeraan jidduudha Moskeeraan Ebrechiiseef Izen Raayis Riikaardoo Kalaafiyooriin kubbaa fuulduratti dhiibaara Kalaafiyooriin Troosarde taphataa filatamaa taphataa kubbaa Kaavartas gool Martino Di Gardi kubbaa Ricardo Calafiori kenneef ittiin fayyadamne kubbaa miidhagaa ture Troosardi kubbaa miidhagaa Ricardo dabarsee Ricardo Calafiori haala addaatiin kubbaa dhidhidhe wow Ricardo lakkoo isa 8 kan uffate taphataan baarnillee dha'ee gara alaatti baase dugda isaatiin itti bu'ee gara alaatti baase kubbaa kubbaa miidhagaa Martino Di Gardi shoot godhe Arsenal koornaa sadaffaa argateera koornaa sadanuu qarqara mirgaarraan argate Bukaayoo Saakaan yeroo ammaa kubbaa rogaa qarqararraan dhaara qarqara mirgaarraan kubbaa rogaa Arsenal dhaara Bukaayoo Saakaa Bukaayoo dargeera Saakaa gool Kaaya Vartas gool daqiiqaa 37 irratti Kaayi kubbaa rogaa Kaaya Vartas gool Arsenal goal Arsenal Kaaya Vartas Kai Havertz daqiiqaa 37 irratti Arsenal kubbaa rogaa Bukaayoo Saakaan qarqara mirgaarraan qilleensarraan erge Kai Havertz lammiin Jarman Kai Havertz addaan keessa buuse saaphanna baarnillee mirmirseera daqiiqaa 37 irratti Kai Havertz kubbaa addaa miidhagaa galchuun Arsenaliin dursa qabsiiseera Kai Havertz goal Kai Havertz goal Kai Havertz goal boom godheera Kai Havertz goolii baarnillee sirbisiiseera walkariin sirbisiiseera kwasaaphanni Kai walkar sirbeera Arsenal dursa qabateera Mikael Arteetaan gammachuu isaa ibsataara Kai Havertz Arsenaliif goolii jalqabaa lakkoo'iseera kubbaa miidhagaa Bukaayoo Saakaan erge Kai Havertz gara goolitti jijjiiruun Arsenaliin dursa qabsiiseera daawwattoota kiyya kabajamaa hundi keessanuu koppiling share taap godha akkasumas ammoo sagantaan kun gama YouTubeetiinis darbaa jira waan taateef YouTubeen kiyya waggoota 6 darbaniif waan takka waan irratti maxxaneef dhaabbanni YouTubichaa akka daawwattoota hin arganne yookaan hin horanne waan taasiseef yeroo dheeraadhaan waan irratti maxxaneef sababa kanaaf daawwattoota hin qabu hundi keessanuu akka YouTubeen kun active naa ta'uuf hundi keessanuu
al takka nama 800 waytu na jala jira hundi keessanuu YouTube nama 900 na jira jira YouTube kiyya profile linkin isa profile kiyya jala jiru cuqaasaati seenaati copy like share subscribe naaf kura subscribe Africa Vision jira subscribe gara kuma 35 qaba hundi keessanuu seenaati akkas kudha Ega daawwattoota kiyya kabajamoo kubbaan yeroo ammaa kubbaa rogaa Barnilleeti Barnilleedha Barnilleen kubbaa rogaa dhahuudhaafi Barnilleen Arsenal goolii Kai Havertz daqiiqaa 37 irratti galcheen dursaa qabateera yeroo ammaa Barnilleen kubbaa rogaa dhayoofi Barnilleen kan gara championshippiitti gadi bu'uu isaa mirkaneeffate yeroo ammaa kubbaa rogaa dhahoofi kubbaa rogaa Barnilleen qarqara mirgaarraan Barnilleen kubbaa rogaa ergeera Barnilleen David Ryan qabateera David Ryan Raisefe Saka oh kubbaa Rais dheem battoonni Barnillee haala addaatiin to'ataniiru goolii eegaaf kenneera goolii eegaa Barnillee Trossardin gowwoomsee bira darbe taphni daqiiqaa 40 irratti argama Walker Barnillee irraa Walker dursaa taphattoota Barnillee Walker Fotuu lakkoofsa 6 kan uffate kubbaa harkaa qaba Barnillee fotuu lakkoofsa 6 kan uffate goolii eegaa Barnilleef kubbaa dabarsee kenneera goolii eegaan Barnillee dheerinaan fuulduratti ergeera balleessaa Antoniin kubbaa erga balleessaa raawwate osoo murteessaan sarara jidduun iskaa afuufaa jiru kallattiidhaan kubbaa gara gooliitti dha'e Barnillee daawwattoota kiyya kabajamoo koppiliingi sheer taap godhuudhaan nafaana turaa hundi keessanuu namoonni mana kanaaf haaraa taatan mallattoo edda'u cuqaasuun faamilii mana kanaa ta'a hundi keessanuu faamilii mana kanaa ta'a eegaa Arsenaal bara kana waggoota 22 booda waancaa Premier League Ingilizii injifachuuf qarqararra waan ga'e fakkaata yeroo ammaa Barnillee dirree isaa Fly Emirates irratti takkaa fi 0 dursaara Ricardo Calafiori Ricardoon Trossard duubatti deebisuun Gabriel Magalhaes sarara jidduu irratti Declan Rice Odegaard Riceef deebisee Rice Odegaard Rice William Salibaaf William deebisee Rice Gabriel Magalhaes utubaa sarara duuba Arsenaal Gabiin Ebrichiizeef jidduudhaan ergeera Gabii Ebrichiizee Moskeraa Ricardoon Kai Havertzeef Kai Havertz Bukayo Sakaan Odegaard Saka ergeera Saka kubbaan harkaa ba'eera Avo playmaker nama tapha uumuun Martin Odegaard nama kubbaa mijeessu taphataa kubbaa mijeessu Martin Odegaard playmaker Arsenaal kan ta'e kubbaa miidhagaadha kan inni daddabarsaa jiru Kai Havertziif Bukayo Sakaan itti fayyadamuu qabu taphni daqiiqaa 43 irratti argama Arsenaal takkaa fi 0 Barnillee dursaara daawwattoota kiyya kabajamoo warra jalatti argamtan hundi keessanuu sagantaan kun namoota hedduu bira akka ga'uuf Koppiliingi share taap godha akkasumas ammoo YouTube kiyya African Vision jedhuun seenaatiin subscribe like share godha sagantaan kun achirraanis sagantaa yaalii ta'ee darbaa jira yaalii maafi kan inni kallattiin darbaa jiru Declan Rice Salibaaf kenneera Salibaan Kai Havertziif ergeera Kai Havertz qarqara mirgaarraan Bukayo Sakaan Moskeraan Kai Havertziif Kai sarara jidduurraan Saka wow kubbaa Sakaan dhee gara alaatti ba'e Saka Bukayo Saka yaaliin inni taa'ise gara alaatti kan inni ba'e Kai kubbaa miidhagaa Sakaaf ergee
Way kubbaa Bukaayoo Saakaan dha'ee gara alaatti bahee. Hundi keessanuu koppiliingi sheer taap godha. Ho'i seenee jira jedhan. Ayisiin bananne. Nurra laalina. Ho'i akka jabsuutti seeneera. Egaa daawwattoota keenyaa kabajamoo taphni kan daawwataa jirtan tapha Arsenaalii fi Baarnillee jidduutti Piriimer Liigii Ingiliizii torbee 37ffaa adeemsifamaa jiruudha. Arsenaal goolii daqiiqaa 37ffaa irratti Kai Havertz galcheen takkaaf 0 dursaara. Saka! Moskeeraan kubbaa bareedaa. Kai Havertz vergeera Kai Bukaayoo Saakaaf jidduudhaan Saka! Taphattoonni Arsenaal harka baasaa jiru. Kubbaan kubbaa harkaa ta'uu mala. Kubbaan maadoo ta'uu mala. Kubbaan harkaan tuqamoo handibol ta'uu mala. Garuu ammoo taphni itti fufeera. Riikaardoon Odegaardiif. Taphattoonni Baarnillee qabataniiru. Baarnillee kubbaan gara alaatti baheera. Kubbaa harka Arsenaalee. Daqiiqaa 2 kennameera. Kubbaan tuqameera. Kubbaan harkaan tuqameera garuu murteessaan sirra jiddoon. Hagammaatti waan murteessan qabu. Kubbaan harkaan tuqameera peenaalitii keessatti. Murteessaan sirra jiddoon. Kubbatu gara harkaa dhufe. Seera jedhu natti fakkaate kan inni bira darbaa jiru. Daawwattoota kiyya kan gama TikTokiitiin na daawwataa jirtan hundi keessanuu sagantaan kun yaaliidhaaf streamiidhaan kallattiidhaan YouTube Afrikaa Vision jedhu irratti tamsaasamaa jira. Achi seenaa laala. YouTubein kun waggoota jaan darbaniif waan takkaa waan irratti maxxananiif daawwattoota hin qabu. Kanaaf hundi keessanuu al takka seenaatii daawwadhaa. Akkasumas ammoo subscribe, like, share gochuun nafaana tura. Akkuma isiniin jedhe waggoota jaaf hojii idilee waan hojjedhuu fi wama takkaa irratti maxxanaa hin turre sababa sanii fi daawwataa hin qabu. Seera algoritmii YouTube waan tokko yoo irratti maxxananii waan sani akka inni daawwataa hin qabaanne godha. Sababa saniif daawwataa hin qabu garuu hordoftoota gara 35,000tti dhiyaatan hin qaba. So hundi keessanuu seenaatii like, subscribe, share gochuudhaan naaf daawwadhaa. Especially namoonni TikTok irratti na daawwataa artanii namoota duudhaa yeroo ammaa kan TikTok irratti na bira jiru hundi keessanuu al takka yoo achi seentanii naaf daawwattanii anaaf baay'ee murteessaadha. Because nama 760tu na bira jira TikTok irra seenaati achi na daawwadhaa. Yoo achi na daawwattan naaf bu'aadha. Hojii kiyyaafis bu'aadha. Seenaa na daawwadhaa hundi keessanuu. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Uummata jaallatamaa, uummata kabajamaa. Baarnillee taphni goola bamuuf daqiiqaa takkatu hafee. Taphni goola bameera. Mikael Arteetaanee fiigaa gara kutaa uffannaa darbeera. Kai Havertz eegaa takkaa fi goolii Kai Havertz galcheen Arsenaal takkaa fi 0 dursaa boqonnaa baheera. Boqonnaa booda maaltu raawwata maaltu eegama kan jedhu kan waliin daawwannu ta'a. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo kan daawwataa turre tapha Arsenaalii fi